يا مرتقوتو ندق يا ما أبا قاتي في دبالي في دينا والفا والقلب تعالى نور فاجي جولين تنيدو جرى جلغنا jalqabanii turkiin na didee amma wal nakottiin jira. هو فيادا والفادا أكمي عندك يسرون جامسين Akka gaarii wallah. هو مشامة تاد نجا الرو كمان مالو في مرتقوتو وانا هري مال كم تنفت Hoomaan jira lakkii nagayuma isin gaafachuufi malee. في درو نجت هاتي بس شو سودان نجزي وين دفتيرو مالو في تني لبوت أنا بيكالدا بنادي روتينيا Lakkii haalumaaf deem dhufne hambar duraanis taruma takkaan dubbadha. Kasagaltama dhibba godhee irraa haasa'u kannineefituma. إيه أجندة تكفيت أجزي ما نسر كان ديرو الرو مرتقوتو مالو منو في ديتي ركتشا ورسيني ديرو أكمل نقول Waan قدات jiru sinumaan nagee wallah alhamdulillah. الحمد لله رب سنين دقي فداس متاعتي هسا Oole. اسمه Kash taaptaap godhame. Diinaa ol bakka nagaan dhufte. Baga nagaya na itambo kami nagaya fayala. Dila namni commenti jala kasi wachoti. Narko update usai tahu Wallahi jirta. laazim wanni dhufte. No way bilbilaan jijjiiree bara ammaa Kasi malee nagarsiisuun turre. Asirra naannoo. Rabbi sibas ya duran blocking sukora jedin ke. Lookuma Asmanu. guddaa kana. Hai. Kamu walko na redre sagare namu danu sunu wanda kai. गारम मुल्ला सिंगर रे अस्सलाम वालेकुम गारम मुल्ला था रेफ सगले साथ इंदगे Yaa as jala jira miine. रेफ सगले साथ इंदगे जाती Muutu आसे godhamee jira bar. आसो आसो अमृतकिन आसो Ini ni jira garam garam ta haju ni jira ni narkani. थोड़ा Yaa. Ani murtiin ban. Yaa dagootiin jira. Jabo ani beitani gamasis gamanas yonje rabbi narka gamala chutu yaadalle khaisan qab duran le hinjanne ammo waan namni duran dubbateen dubbadalle da Ayee. yoo gartee namni dhuunfaadhaa waan manje nama dhuunfaa san feettaguun barbaachisa abbuma fedhe uumaan ta'an cafa Eenyu kungaan nama nama biraatu dhuunfaa Thank you. jechuun Eenyu nama ani biraatu. noormaalii waan namni biraa dubbatee dubbachuu kiyya malee beekane abaluu ixeechuudhaaf miti. Hawaasa nagaya ammoo kabajaan hawaasaa akkuma jirtutti haa taatu immoo nama dhuunfaadhaa nama waa gartee namaan jee deebisaa kan nuufiin akka rabbiitti illee sirru usii deemii namni namaan jiru hin jiru. Kan egaa itti saayidii amma fakkeenyaaf anarraa yoo saayidii qabadde nama hedduu as jira saayidii naa maal jeelaan akkana qarateen egaa kawan saayidii qabachuu dhufetti saniifuu saayidii nan qabaddu hin jirtu wanti jirti ajandaan ni eegala hidhuma. Ani saayidiin hin qabadde giseen dubbadhu yookaan immoo ganda yookaan maaliin tuqe. No ati nama kallattiin sotu qeef deebisaa kan nu jirtu. Yaa sanumaa mire. Kan sanuma bakka bara ammallee bara harkaan illee gartee olii dhayitan sanis hanqa seeraatti illee olii deemuu dandeessan sirra koon qabuun. Sanumaa bar. Wanni nuti jechaa turre. Namni kaanii fi namni siijee nama arrabsuuf. Dhagee gaafa isaan nama bakka bu'anii yookaan wal bakka bu'anii gamtaadhaan namarra duulan gandummaan jedhamu saayidiin qabanne ganda bakka hin buune sababa nama tokkoo ganda guutuu gaafa arrabsaa ba'an sooressarraa haga artistitti eenyu dubartiin illee osoo nafin gisee arrabsaa ba'an san isaan saayidiin qabanneemi. Boo haasawni isaan haasawna waraabbiidhaan qaban beektaa baasee keessattuu waan yaadataadhaa fi baankii raammisirratti ja'ame waraabbiidhaan qaba. Waraabbii viidiyoo. Waraabbii jira abbaa fedhee. Duuba hayya sun saayidiin qabanne. Jechuun amma yoo karaa nama dogongora namaa san jala laallee gartee wajjin dogongorre gaarii miti jechuumaaf malee waa hedduu takkaaf balleeffame beeka. Maybe isaanillee deebisaa nama dhuunfaatiif kan hin ajaa'anii waan san godhan. I think. Garuu wanti san sirrii miti. Akka nama tokko waraabee kaayatiin jira. Hangas moo yeroo barbaachisaa ta'e gaduma baasu. Malee tana qabee waa fiigu jechuu barbaadete akka kiyyattee ati ammoo nama si tuqe firraa gakkaa'uun sirrii wadafit. Hai. Yaa. Wiin Nuur mooditara guutuun si kanneeti mana wanti godhe. Taaptaap godhamee akka dhaga'amuuf ani yeroo hedduu yoo yaadatte diinaa ol gaafa ajandaan akka ijoolleen teenya biyya arabaa jirtuun
kutaa fi gandaan wal qoodan waan baay'een deemu waa'ee nan godhu ni beekta. Tarii gara hawaasaa kanarratti wanta nan dubbadhus ni beekta. Hagam takka kanan jiddugaleessa tahee isaan kanaan namni biraa akka walitti hin buuneefis ta'ee waan nan hagam akkanaan dubbadhu. Bara kana keessa qofa yoo ni yaadatan ta'e isinuma yaadachiisuudhaaf nama 7-8 lakkaawwan kan dalagaa ana godhatee sa'aatii 24 waa'ee qiyyaasaati bee. Jechuun hanga ajjeechaatti illee sana gaggeessaa turan kaasanuma agarraa waanuma agarru bartuun. Si ajjeesuuf illee namoota qophaa'ee ijaaramee deemaa ture sarkaatuma turre. Yaa ganduma tokkorraa miti namni kun. Naannoo tokkorraa egaa ta'uu mala. Yaa fi gaafa isaanii gandan jaamu amma keeziin kun wanti irratti jalqabe laal diinaa wal bakka itti siibsuu barbaadu wanni namni hedduun addan baafatin. Ayyee. Dhimmi kun dhimmuma dubbii ajandaa deemaa ture san irratti waa dubbannee fi namni isaanii hedduun dubbachaa turre. Tanuma. Namni gara garaa dubbachaa ture. Gaafa nuti dubbannu guyyuma san lafaa kaanii hattuu taanere. Laki. Baay'ee waa'een gartee waraqaan wali gurguramti san feekiidha. Waraqaa feekiidhaan. Anta naannoo kanattuu hin jechibee maaliif beekaa? Doosee waggaa meeqa dura walitti gurguranii gartee maqaa nama balleessu deemu. Abbaan ni du'e. Abbaan waan sanii ni du'e. Abbaan doosee namni guree deemu. Aboo kun kijiba baankuma sanuu yoo beekte baankuma sanuu suuquu dandeessa faayidawee murtii. Adeero baankii inni jiru baankiin biyyattii nan fayyadamu jiru isiniin garsu damalaa soita baankii firaa inni ummata feekii waa hunda akkanumatti walitti guuramee aboodhiisime. Maallaqa gaayoo murtiis ta'ee gartee namoonni biraa yaada geeffatu waan kana dogongorri guddaan dogongora gartee yaadataa irratti deeme dogongora baankii raammis irratti deeme arrabaa fi duula san gartee duulli san dogongora guddaa akkamitti yaadataa hofisnaa akkami gurbaas egaa yakka abarsa yakka guutumatti amma diinaawol keenya ajandaa sanis nama guddaa nama siyaasaa gaffide yaadata akkanatti hin dhufne isaan wal mari'ataniif beekaan nuti onni tun siyaasaa wal qabatsi malee yaadata ijoolluma tiktookii kolkollee tanaa miti garuu wanni sunis akka isaan yaadanii miti ni cabsa. Hanga qabdi wanti hundinuu beektanii namni ija nama jeemsu ija nama beeksuu fi miila nama cabsuun sadarkaa sii dabalu. Raadichuun ni fayyisu. Maal kajee yaadni tokko kan itti dabalu. Ganda jalatti dhokatte. Gandaan namarsee deemu jiraan. Ni hinaafte kajaan. Isaan gizee biyya abbaa qabdu. Ati gabra nuti warra maari warra roobeeti jinni dhawgaa jaansanii gandan tuqanne jechuudha isan. No, ati self defense mataa keetii godhu jirtaar. Amma fakkeenyaaf yoo hidhamtee sadii mataa keetii hidhamta wayii harargee guutuu walitti qabdee hiita takka wayii hawaasa kaan walitti qabdee hiita. Biraa wanneen dubbatu. Ani harargeedha jechuun kiyya yakka badiidha. Jakkaa miti boo namuu hiyyamu jiraatu. Eda abdii raggaasaa geema moonaan akki godhe Oromoo geema moohannaan asuma garagaleeti jaalattanis jibbitanis nuti ilmaana biyyiiti jeen nuti ilmaana bichuuti. Isaati gaa'inni waan itti fakkaatu. Maqaa sana maree waanuma namni dubbachaa jirudha kuni. Namuu jechuun jiraa miti jaalanne ganta namaa jaalata. Waaqa maalli san naman dhukkubsuun qabdu lakkee. Gandummaa guddoo seenaa galtii. Waan inni qabatamatti argeen dubbachuu jira beek. Waan inni qabatamatti argeen dubbachuu jira. Namni immoo mirgaa fi dirqamii fi jalqaba beekuu qabaa itti aansee waan seeraatii fi waan seeraan wal qabatu
miidiyaa hawaasa irrattuu dubbachuun seeraan akkana goone manni murtii osoo godhee jiraate manni murtii sunis seeraan gaafatama maaliif jennaani akka miidiyaa hawaasatti baasaniif yoo waraqaa namaa kan ta'e waraqaan jirtu osoo jiraatte seeraan gaafatama siif hin himaa. Manni murtii cufaa waan ta'eef ni beeka bara haga barra haaraa seenutti ni beeka saniif akkanatti talfuufa isaa asirraa jaldeessi baadiyyaa dhufee magaalatti nama fakkaate sun agarteemi biddeen eega bosonaa dhufee magaalaa dhufee biddeenni magaalaan nyaatan kun nama fakkeesse ammallee gartee namallee fakkaatu cinaa nama fakkeesse sun kana haasawa malee guyyaa lama akka inni bollee hidhamu ni beeka seerri maaliif maqaballeessi jira ulaagaasi even nama tokko ani himadhee yoo jiraadhe abukaatoon suni keezii qabate kana nama bira garsiisuu hin danda'u haga seerri murteessuu ni beekame. Beekamaan. Miidiyaa hawaasa irratti keezii nama dhuunfaa tokko lafaa kaatee dubbachuu jechuun akkam seeraan akka nama gaafachiisu seera wallaaluu isaatiif nan gaddaa fi san immoo seeraan itti deemnaa abukaatoo qabatee jira rakkoo miti. Akkasittiin bira dabara yoo ana barbaade immoo yoo dhiyoo tana by the way osoo keeziin kun hin ka'in dura bikka maraan deemanii beekame. Talfuufni isaanii tanuma akka edaati agartee san edaal kana dawwaltee maal jechaa turnaan jette ati. Ani yeroo san hoggaa murtii guutooti hidhame jaaran jechuun maali dubbiin bakka tana keessatti rifadhee sidhee hoggaan sidha'u jiraataa firraa calmeetiin si biraa deemeen waan ati jettillee hin dhageenye jechuudha. Qabame mana jaalalaan baanan moo hirriibaan baanan jeetiin na ajaa'ibee bargisee ati dawwaltee na gaafattu. Jibbaa wala anin beeka baran jara kana anin beeka guys tap godhamee hundi keessan koppiling godha anin beeka. Murtii guutuu kanuma waliidhaan wala dhiiga jarri kun dhugubatti numaan dhageenyes murtii guutuu hidhamee abbuu jaalate amma mana hidhaatii silkii qabdaaf hin jechuuf hin deema beekaatumaan dhufe malee. Akkanuma wal soba wanni hundi isaanii akkana wal sobanaa maal goota. Hundi waasaa isaanii akkana. Kee waziin isaan irraa isaanis kunuutan makkaraa. Amma namni danuuni komantii jala hattu maal juu kana maallaqa Oromoodhaa kan dallaalii Liibiyaatti qabee miliyoona takkanurraa guuru jiru miti ganama galgala maali namni keessa waliin kuulu dallaala Liibiyaatti fi Yamanii fi Kamaarreetti erguutu hin jiru maallaqa miliyoona 4 5 guurree maali namni keenya yoo kuma takka irraa guuree nyaate maali sadaqa waliin jechuu dadhabu deebis tarabbiilleen hogguma nama keenyaa daleeti azaabnilleen hogguma nama keenyaa jira hoggaa nama kaanii hin jiru. Shayini isaanii wanni beeku nama wal salee fi harree asirratti illee waan akkasii jechuudhaaf dhiifama waa'ee harree gaafadhaa sheeka isaanii san waa'ee harree jala ooluufa si galeemi waa'ee dubartii nan barsiisa jee gareedhaan oofu san qaama qullaa isaaniifaa gaafadhaa malee waa'ee sheekummaa maqaan sheekaan ka'uu completely hin qabu nama sanii jaldeessi dubartii qaama qullaa gaafadhaa isa. Jaldoo biroo kaa lambaa gaazaa fixasan garteemi waa'ee sheekaatiin maqaa kaasuun hin ta'u si jalqabumaa. Sheekummaani adaba naamusa qabdi amantiin islaamaa safuu qabdi akkaataa itti dubbatanii fi akkaataa itti waa hubatan qabdi barra jaanii akka garteemi kunoo fileeshii waa itti bananii wanni godhanitti xarra jaan jennee saniif akkasitti akka namni hundi hubatu hin barbaadu. Wanta akkasii gaafadhume asumatti jalqaba dubbiin tun bakka makiinaa san na fakkaata I think. Achirraa kaatee. Makiinaa kana dhiiroo makiinaa ustaaz ibsaa san maalii fi osoo hin galchin kanatti dabartanii waan juugaa fi gaafatteen saati. Akkin jee ani akka yaada kiyyaatti makiinaa dhabinnaa fuucaa kanaa jennaani waa yaadadhe viidiyoo daqiiqaa takka hin geenye ture. Makiinaadha wanti mucaa artistii sanii binnaa jedhaniitiin oggo kana makiinaa ustaaz ibsaa takka yaadadhe isa makiinaa sun galtee moo achuma gurguramte booda isii bakka itti aante hin beeku anyway kanallee makiinaa binna jettanii jalqabdanii hadaraa akka karatti hin dhiisne moraaliin akka hin cabne jabaadhaa ibsaas ta'ee ustaaz ibsaas ta'ee ibroo ibsaa akka milkaa'uuf an gammachuu kiyyaa akka hinaaffatti yaada kiyyanirraan fudhatinaati galatoomaa kajoo ture. Sheekha maaltu buti gaafiin tiyyamma sheekha maaltu buti
Shayini wanti doosee dullatti wali qabee achirra dhaabbatuun waraqaa lafaa ol guuree maali wanti sheeka bute. Wanni isa butee gaati atullee numa hubatta jeeti yaada akka yaadutti tarii makiinaa shee ibsaa ustaaz ibsaadhaa akka hin galleef nama qooda keessaa qabunsaa maaf waan san maqaa kaastaadha yaadni isaa. Makiinaan akka walli isaa bitamtu deeggaraa jeetichi. Bataam turu rakkoon qabaa bitamtuu fi wanti ati jettellee yoo kastabee aduroo jiru awwaala waanuma jechuu fakkaataati malee. Wanti miidiyaa hawaasa irratti ba'e maaliif abaluu dubbataa maa abaluu isaa ni qabdi jalqaba? Wantummaan as gubbaa baateefu namni hundinuu haa harkatti darbuuf. Sooshaal miidiyaa irra baroon suuraa ta'u barbaadu haanaa koomantii itti kannu asirra wanti dhufu hundinuu abbaan fedhe harka laagassa fixee dubbachuu mirga guutuu qaba. Siiti geessa jira waan ta'eef. Akkasuma miree? Akkuma nama tokkotti yaada itti kanneen anis malee waan biraa waan addaa waan hin godheen qabu. Yoo sun badii ta'eef nu bannee san dura an sheekaa roobee nama ittaan kana takkaa bilbilaanis wal dubbisneen beenu guyyaa takka amata tokko amata lama dura sanatti fakkaataa dhimmaaf magaalaa roobee deemnee magaalaa roobeetti akkana mana nyaatatti walitti dhufnee anaa fi Alex Taayyee faatu ture Keemboon faa wal agarree salaam waliin jennee wal bira kunne bilbila waliin qabnu TikTok irratti friendummaa wajjin qabnu follow wajjin qabnu Facebook irratti akkasii guyyaa takkaaf teekistii akkana walii barreessineen beenu karabbina shaayida. Maal gootaayee? Hayyee duba isaa lafaa ka'e. Roobee dhuftee maallaqa futee deemtee jeetii jalqabe. Maallaqa qoyi namni akkanuma lafaa ka'ee maallaqa namaa kan ni jira. Dheengadda miliyoona meeqa ture maallaqni sun? Kalee meeqa deebi'ee har'a meeqa jechuu jiran? Har'a 500 immoo maali gad deebi'eensa guyyaa roon viidiyoo takka ilaalu. Irraa gabu'aa deema akkuma jandaan qabna sun booda 50 deebi'aansa. Rakkoon qabu. Namni arraba tokko keessa akkamitti afaan tokko keessa arraba lama qabaata. Namni sheekaa immoo akkamitti dhimma parsanaal keezii keessa seenee irraa haasawa eenyu bakka isa buufate. Gaafa inni nama baalee tokko bakka bu'ee dubbatu gandummaa hin jaamuutti akkamii gandummaa jaamte. Ganda jalatti hin dhokatin hoggaa jaan ganda kam jalatti hin dhoka harargee naa lolaa jeetiin jira. Harargee naa dubbadhaa jeetiin jira isiniin. Nama tokkoon eenyuun hin jee. Bari duulli deemu hundinuu garee mataa isaa numa qaba. Duulli deemu fakkeenyaa fi gurguddaa kaasee ilaaka gadiitti deebisaan see kan namu jirti. Ijoolleen taanii sita gama keetiin dhaabbattee waa dubbattus numa jirti. Kun numa jirti bari. Hawaasa guutuu waan ta'e numa jirti kun. Ani naa dubbadhaa waa hin jenne namni miira qaba. Miira namummaa qaba. Gaafa ati nama ganda keetii bakka buutee nama biraatiin waa jettu deebii bareeda afaan nagayaa namarraa eegdata yoo taate siitu dogoggoraadhaa beeka. Kan akkasuma namni ansiin diraatiin hawwisiin hin jiru. Mirgi kiyya haa kabajamuu mirgi nama biraa haa sarbamuu ni taatire. Alakkee. Hin taatu kanaaf akkasitti namni dubbachuu danda'a irraa kaafee ani nama tokkorraa ganda hoggaa jaanii. Amma komantiin daruutti komantiin daruu jalaa hattu maaluma tuquni maallaqa biroo ibsaati moo haateetti maallaqa ibsaati maallaqa ishee ibsaati haateetti. Adeeroo anaafuu gaaffiidha suni. Egaa komantiin dilli kuni namni kun hundinuu jibbansa barumfaa barreessu jiraachuu barbaadumatti dhimma kanaa wajjii wal qabatee waan ati balleessite osoo jala barreessanii fudhatamtii kanuma hattuu. Namni keezii kadiiriif. Baankii fi qabeenya isaatiif yaadatallee waliin isatu ergejee arrabsu anaan waan fedhe hojeesee ajaa'iba. Haga sanitti barjibbii. Haga sadarkaa sanitti nan ajaa'iba. Waan jaamu baankii raamis wanti jaamu nuka isaa bahuu qabdi. Baankii mataa keenyaa gad dhaabbate. An viidiyoon si erga ofeetanii maxxansaati. Ani maxxansu baankii gadaa jaamtu gad dhaabbannee jirra. Sanbira dabree immoo baankii Awaash baankii teenyaa hijira maarree raammis baankii raammis waan ta'e namni keenya harka isaa guuradhaadha bakka takkatti akka wanta hin goone viidiyoo jirani maxxansaaf yoo fedhe diinaa waliitti kan hin jenne yaadota bakka deemutti oomishni isaa akka nu biratti raambitamne waa hedduutu haasawamaa ture ni jirti viidiyoon. So argi achirraa hubadhu sin jechuu fedheeti.
San amma hoggaa sanga amma Khadir Martuutii miti waan keeraa mista Khadir Martuutii miti sumuunii kan isaan qabu. Yaada ta'an abbaa Khadir Martuutii miti yeroo san dhimma Khadir irratti beeku wanti dulli guddaan san gaggeeffameef. Ifi sadarkaa kanatti yoo tarkaanfatamu taate waan ichi as deebi'aa wanti qomatan hin jirtu. Atis itti galchuu jirtaa kaan itti galchaa akkasumas deemamti jechuudha. Obsaatuma walii furchaa mu deemu. Yaa anis bar wanni jee tana maaliin jee beektaa nama ofii namaa waa jechaa namarraa deebii gaarii eegu garteemi gaafaatti nama tokko deebii deebistee hundi jilmaadhaan bakka takkatti nama tokkicha irratti. Waldaan jaaramani. Mana bal'ismee viidiyoo abaani. Ayyee hin bal'isaa obsi. Sirrii miti an akka yaada kiyyatti. Haala kee deebisaan ammas kan namu jirtu an harkaatiin jira gurgudduma kanaatu gabbahee siraggatu jira akka ajaa'ibaatti atis dandaateetiif gaa duraan muka nama keesse si jenneen dubbannu. Diina ol keenya bara